nama tokko jalaa hantuunni warqii suma qaalii kana jalaa liqimsite. Bakka sanatti hantuuta baay'eetu jiraata ture. Namni kun warqii isaa kana argachuuf jecha hantuuta baay'ee kana fixuuf karoorfate. Isaan kana hunda ajjeesee fixuuf ammoo yeroo dheeraa itti fudhata. Carraan warqii isaa qofaa isatti adamsee argachuun isaa baay'ee dhiphoodha. Kanaafuu namni kun warqii kana argachuuf mala tokko malate. Haaluma kanaan hantuuta warqii isaa liqimsitee adamsee qabuuf jecha nama hayyuu yookaan waa beekaa tokko biratti yaame. Namni inni yaame kunis hantuuta kana adamsee ajjeesuuf yoo dhufu hantuutonni lakkoofsaan baay'ee ta'an walitti qabamanii bakka tokko jiran. Isaan keessaa tokko garuu kophatti ba'ee taa'aa ture. Beekaan kunis jalqabuma yeroo hantuuta warqii liqimsite tana ajjeesuuf harka diriirfate hantuutuma kophaa isaa taa'u kana rukutee ajjeese. Yeroo kana warri kaan baqatanii boollatti dachaan. Yoo garaa baqaqsanii ilaalan hantuunni ajjeefame sun isuma warqii liqimseedha. Abbaan warqichaa kun baay'ee isa raajeffachiise. Akkamittiin hantuuta kana hunda keessaa kan warqii koo liqimse isa ta'uu bartee isa kana ajjeeste jechuun waa beekaa kana gaafate. Waa beektichi hantuuta ajjeese kunis kana beekuun baay'ee salphaadha jechuun deebiseefi. Abbaan warqichas akkamitti jechuun itti fuufe. Hayyichi kunis akkas isaan jedhe. Of dhaadheessitoonni gaafa waa argatanii durooman kanneen kanaan dura waliin turan, kanneen waliin nyaatanii dhugan, kanneen waliin gaddaa fi gammachuu dabarsan, kanneen ceeku nama tokkoon waa argatanii durooman gaafa waan addaa argatan namoota kanneen hin yaadatan. Kophaa isaanii bahanii na argaa baay'isu. Kanaafuu hantuunni kunis waan addaa waan argateef jara keessaa bahee adda ta'aa ture jedhee isaaf deebiseefi. Dubbiin kun dhugaa irraa hin haalamneedha. Kanaafuu obboleeyyan koo gaafa nu dabartee bakka takka geennu, gaafa duroomnu, gaafa waan addaa argannu, caalatti ammoo gaafa waa dhabne namatti siiqam, gaafa waa arganne ammoo namaan adda ba'uu kana haa dhiifnu. Gaafa waan tokko arganne namoota dura waliin dabarsine haa yaadannu. Jireenya addunyaa kanas kontraata ta'uu hin dagatin. Oromoo koo yuutuuba koo liinkiin isaa profaayilii koo jala jiru kanaan seenaa subscribe naa godha. Wantoota guyyaa guyyaan gadhiisu ilaalaa na jajjabeessa. Kun mana barnoota gaggaarii irraa argatan mana gurbaa Qaxaleeti.